Bishaan qorraan moo ho'aan qaama dhiqachuu wayya kan jedhu laalla. Bishaan qorraan qaama dhiqachuun namoota baay'ee kan hin gammachiisne haa ta'u malee faayidaawwan hedduu qaba. Kanaaf qaama keenya bishaan qorraan yoo dhiqanne qulqullinaan dabalata faayidaa hedduu irraa arganna. Bishaan ho'aan qaama dhiqachuun qulqullina qaamaaf alatti miidhaa qabaachuu baatuyyuu akka kan bishaan qorraan dhiqachuun faayidaa dabalataa hin qabu. Faayidaa hedduu hin qabu. Mee faayidaa bishaan qorraan qaama dhiqachuun qulqullina qaamaan alatti qabu fayyaa keenyaaf qabu kanneen gurguddoo ilaalle kan jalqabaa hanga kortisoolii qaama keessaa hir'isuuf gargaara. Kortisooliin egaa miidhaa mataasaa qaba. Isaan kan hir'isuunis faayidaa mataasaa qaba. Kana malees cooma qaamaa ni guba waan ta'eef ulfaatina hir'isuufis ni gargaara. Kana malees immoo dhibeewwan akka dhiphina yookaan cinqama sammuus ni hir'isa. Oomishamuu seelota dhiiga adii dabaluun ittisoo qaamaa cimsa. Yeroo bishaan qorraan qaama dhiqannu seelonni dhiiga adii oomishamuu ni dabalu. Kun immoo ittisoo qaamaa cimsaa dhibeewwan adda addaarraas nu ittisa jechuudha. Akkasumas qaamni keenya akka keemikaala endoorfiin jedhamu oomishuun akka inni keemikaala endoorfiin jedhamu kana oomishu taasisuudhaan muudii keenya sirreessaa yookaan nama si'eessaa humna namaa kenna. Kana malees qaamni keenya hormoonii insuliiniif akka deebii kennu fooyyessuun namoota dhibee sukkaaraa qabaniif baay'ee gaariidha. Dhukkubbii qaamaa fi dadhabbii maashaalee irratti namatti dhaga'amanis ni hir'isa. Kun egaa yeroo ispoortii hojjetanii deeman akkasumas yeroo dhukkubbii qaamaa adda addaa qabaatan sababa adda addaan dhukkubbii maashaa yookaan foon irratti namatti dhaga'aman dhukkubbii qaamaa ni hir'isa. Kana malees dabalataanis yaalli kaariyooteraappii jedhamullee bishaan baay'ee qorraa fayyadamuun dhibeewwan fayyaa gogaa fi kaansarii tokko tokko yaaluuf ni fayyada. Even gama yaala ammayyaadhaan jechuudha. Bishaan baay'ee qorraa ta'e fayyadamanii dhibeewwan gogaa tokko tokko akkasumas kaansarii tokko tokko yaaluuf ni fayyada bishaan baay'ee qorraa ta'e. Kanaaf bishaan qorraan qaama dhiqachuun qaama qulqulleessuun dabalata faayidaa hedduu qaba. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu namoota dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaa qaban bishaan ho'aan yeroo qaama dhiqatan ujummoon dhiigaa waan bal'atuuf gaariidha. Akkasumas namoonni dhibee onnee fi dhibee dhiibbaa dhiigaa qaban yoo bishaan qorraan qaama dhiqatan ujummooleen dhiigaa isaanii akka kottoonfatan yookaan akka kontiraaktii ta'an waan taasisuuf namoota dhibee dhiibbaa dhiigaa fi dhibee onnee qabaniif bishaan ho'aa malee bishaan qorraan hin gorfamu. Miidhaa mataasaa waan qabuuf jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.